Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaaffiin biyyarraa kana jetti. Biddeena fuunfachuun soomana ni fura. Gaaffii tana hukumii isaa isinii himuun duratti seenaa takkaan isinii hima. Gaaf tokko gurbaan tokko akka malee beelawee gara mana isaa dhufee haadha warra isaatiin biddeena naaf kennimee hammuma sa'aan gahuttuunumaan fuunfadhaa hin nyaadhu jeen. Hoggaa kana safii irra keeysee itti ol kannite. Hoggaa isiin itti ol kannite hamsoolaa matatti hagooggatee nyaatee hodhumee biddeetii fuunfatinsuma dhumee jeen. Hoggaa kana ajaa'ibdee biddeenni fuunfachuutti akkamitti dhuma jettee cal jette. Akka tasaa hajaa wayiitiif karaa ganda ollaa isii tokko dhayxe. Hoggaa dhayxamee irra waan hafee biddeenallee taatumee irra nukkanne jeniin. Yaa haa jette. Hayya biddeenni irraan tana haduraa fuunfatinsuma dhume mee osaatte akkamitti jeniin. Bara akkatti namaan fuunfadhaasan mi'ee osootuma fuunfatuu hamsoolaa mataatti haguuggatee osootuma fuunfatuu tokko guutuun dhume meena dhiisaa jette. Akkas duuba gaa yoo atis ni fuunfadha jettee akka namicha kana taate asirraa fuunfatanii sin jedha. Akka namicha kanatti yoo kan nyaattu taate. Daawwattoota kiyya kabajamoo fi jaalatamoo chaanala kiyya kana like, subscribe, komantii godhaadha. Yaada keessanis as jala naaf kaayaa. Biddeena fuunfachuun soomana ni furamoo hin furuu. Welcome to Muhammad Ali Media. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Irra deebi'ee daawwattoota kiyya salaamtaan isiniin jechuu barbaada. Duuba gaa akkuma beekamu soomanni waan isa balleessuu qaba. Wantoota soomana balleessan kana amma gaditti obsaan sabriidhaan na dhageeffadhaan isin ja'a. Takkaffaa nyaachuu yookaan dhuguu beekaatuma osoo beekanii nyaachuu dhuguudha jechuudha. Ilmi namaa soomana keessa beekaa yookaan nyaatu taate yookaan dhugu taate yookaan waan bakka nyaataatii fi dhugaatiidhaa bu'u kan diratu fakkeenyaaf ilmee nyaataa fi dhugaatii bakka nyaataa dhugaatii fa'aa buutu yookaan diratu taate soomanni isaa ni badaa jechuudha. Akkasuma beekaa haqisuu jechuudha. Beekaa haqisuunis wantoota soomana balleessanirraa jechuudha. Ilmi namaa tokko beekaa harka if kaa'ee waan garaa isaa keessa jiru yoo ni fi gartee ol deebisee haqisu taate kuni soomana isaa irraa balleessaa jechuudha. Kanaaf obboleeyyan kiyya akkasuma gaa maniyyiif irraa baasuudha. Akkasuma wantoota hedduu soomana balleessan hundaa'uu irraa if eeggannee soomana keenya nagahaan geggeeffachuudha qabna. Obboleeyyan kiyya wantoota soomana namarraa balleessan if eeggachuu qabna jechuudha. Hadiisa keessatti gisee hogganii fi ilmi namaa wudu'aaf afaan lulluqatu funyaan isaa keessatti bishaan ol fuufdu'u haafirraa suuta xiqqeessuu jedhaman keenya alayhi salaatu wassalaam akka gartee bishaan sun garatti isa hin kunneef jecha. Kanumaafuu gaa daawwattoota kiyya jaalatamoo fi kabajamoo yaada keessan komantii jala naaf kaa'adhaa. Wantoota soomana balleessan irrate yoo jiraate yaada keessan komantii jala naaf kaayaan isiniin ja'a. Wantoota soomana balleessan kan lammadaa qabadheetiin isiniif dhiyaadha. Ammas itti nagayaan naa turan isiniin ja'a. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين